sitti mure malee rabbi sitti murre bocaa sitti muran jennaan waa rabbi keessa jiraa jedhe Oromoon dhaggeeffadhu. Siiti aniin har'a afaan bareechifadhee haasa'uu fi ijoolleen biyyoota Arabaa jirtu kun qormaata waa hedduun qormaatamaa jirra. Ka bultii qabu yeroo baay'ee biyya ormaa kanatti bultiin isaa diigamee akka hin taane ta'aa jira waan ta'eef abshir bareedduu biyya hin yaadinii rabbi si bira haa jiraatu. Rabbiin immoo humna ofiitiin si haa qaqqabu. Akkasumas fakkaattonni kee miliyoona as bahanii hin dubbanne malee. Kanaaf ijoollee keenya keessaafuu ka biyyoota Arabaa jirtan abbaa manaa keessan yoo ta'ellee qarshii guutan guututti itti ergitanii sammuu keessan hin nyaatamina. Ka ijoollee 4-5 biraa qaban viidiyoo gadhiisa jedhee sodaachisaa jira. Namni ani qaama kiyyaan beeku abbaa ijoollee 3 yoo isin birrii ji'a jaanitti erguu baatte jiraan keenatti galii rabbi du'aa keenatti galchuu jedhaa jira. Kanaaf keessaafuu ijoolleen teenna dhiirri teenna ta'arsii nyaatiyyeedha ana jedhe ana sabaan boontu jedhe. Dhiirri keenya keessaafuu dhiirri arsii ana jedhe. Hin fuudha ji'a takka waliin hin jiraatu jaalalaan waliin hin jiraatu biyya Arabaatti gurgurata ka isiin ergitu ciqilfatee nadhoo durriyyee wajjin ciqilfatee achi nyaataa oola ji'a tokko booda waggaa tokko booda hin hiikamti. Kanaaf uf baruu qabna uf eeguu qabna akka kutaa Oromoo 11tti nuti maali dhaabbannee uf alaallu shamarran teenna miidhaa keessan isintu beekaa jira miidhaa keessan isintu argaa jira. Warri dhiiraa kan nyaatamaa jiru nu ka masgiida ijaaru nu hin soban warri dhiiraallee warri asirraa haasa'an hundi hin soban. Gaaddidduu keennan tikashaa kennan maqaa argatan isaanillee ka masgiida ijaarusi ka beeta kiristaana ijaarusi ka charchii ijaarusi ka miidhamusi ka arraffamusi shamarran teenna dhaabbadhaa uf laalaa uf halaallu ijoolleen teenna ta shamarranii ta kutaa 11 ashaangulliitii bochaa hin ergina. Dhiira kennallee leesha arrafamna dheengadde odoo gaafa mucattiin iluu akkasitti nama 8,000 irratti maqaan isii gadi bahu san akka shamarraniitti bira dhaabbannee falmannee har'a guyyaarraa nutti dhufaan jiru. Shamarran keenya waa tokko isinii dhaama silaa isin sheekiin isinitti hime qeesiin isinitti hime wallaalaan isinitti hime beekaan isinitti hime hin dhageettan maaliif kayoosan inni habibti tiyya galbiyaa hayaati anqabamee jira jaalaluma keetiin anta biraan fedhu lubbuusiif nataati jedhee lubbuusi keessaa baasee miira keessa si seensisee viidiyoo si ergisiisa. Yeroo san inni illee boo'ee boochisee viidiyoo si ergisiisa waraabi dukkaneessee si waraabaa miinni illee waraabi atillee saree si haa nyaattu. Waraabi gaafa inni haga feete yoo jaalan kanaaf dhaabbadhaa uf laalaa shamarran teenne kakutaa kamuu wal afoo dhaabbannee mirga keenya falmachuun dirqama nurratti ta'aa jirti. Abbaa manaa keenya hin jaalannaami haga feene hoo jaalanne dhaabbadhaa uf laalaa ijoollee shamarran obboleessa fittee obboleetti fittee haadhaa fi maatii keenya gargaarree maatiin keenya kabiraa dhiisaati haadhaaf abbaan keenya maal nuun jedhaa jiran fuula nutti hin banne baasan ijoolleen baasanii badhetti gadi gatan hin jiru. Durriyyee nyaachisan jedhanii kanaaf dhaabbannee ufaa eenyu ani yoo akkana jedhu ani uf qulqulleesseeti miti ani sabaan boontuun ufuma dabalateeti yeroo baay'ee shamarran keenya keessaan guyyaa ha'uuzu billaahi jetti galgala miseenjera keessa alhamdulillah jedhaa bullaa dhaabbadhaa uf laala ufaa laallu galatooma isiniin jechuu barbaada shamarran keenya dhugaa rabbii hin ijaaramnaa koottaa. Akka shamarraniititti waa hedduurraa wal dhorguu dandeenya waa hedduurraa wal gorsuu dandeenya yoo isiniin jedhan bakka maammadoon jiru malee hin ijaaramtan ammaaliif rabbiin akka akkana isin balleesse hin beeku hayyuullee dhabnee miti shamarran teenna beeytuudha shamarran teenna hayyuudha shamarran teenna eenyuu oli isinii galaami garuu nuti hoo maal taanee eessa jirraa haadha akkamiitirraa dhalannee abbaa akkamiitirraa dhalannee har'a kaneessa gaafa biyyaa baanu kaayyoo biyyaa baane abbaa hayyurraa dhalanne abbaa beekarraa dhalanne Oromoo safuu beeka har'a safuu sana eeggataan jiru wallahi safuu sana eeggataan jiru. Kanaaf isinitti dheeressee obboleewwan tiyyan biira keessa nama seensisa wanni keenya har'a dhalaa Oromoo nama 3 mana tokko keessatti kadhiila alaabaatirraa ulfoofte quba qaba maal godhu mee akkam taana dhiiroo salphanne ati baddee manni nimatu abbaan galee tooyataa jedha Oromoon. Kanaaf mee ufaa laallu ijoolleen teenna wallahi salphanne kaayyoo kennallee haa beennu waan biyyaa baaneefillee haa beennu haadha teenna tawariin gurgurattee nu ergite sanillee haa beennu maa nyaattamna bineensa guyyaatiin maa nyaattamna. Kanaaf galatooma isiniin jechuu barbaada kana arrabsitanillee galatooma isiniin jechuu barbaada maaliif wanna kennatiyyuu
wanna kennatu daangaa dabre obboleewwan kanaaf wallahi galatooma ani waan Karaa takka illee dubbanne wanti sarrabsan kasi arrabsu sun inni nu arraba maadha wanti sarrabsu hin jiru. Afaan dhugaa dubbatte malee wanta takkaa wanti dara dubbatte hin jiru. Yeroo takka dubbadhume waa'ee jiraadhu ka akka kiyyaa wallaaltu gorsaa jirta walaa waan caqasne ta'eef yeroo takka. naa ulfaatte insha Allah amma achi Seerii balaan jedhanii. dhuftu Okay, galatooma yeroo takka carraa naa kanna. Keerii ayii dhaga'amaa sagaleen kiyya. Ni dhaga'amaa sagaleen kiyya sitti. ni dhagama bas Seerii ati gaaffii si gaafadha amma dalagarra jirta moo dalagarraa buutee jirta amma? Mana jirta amma? Mee yeroo takka as garagali sagaleen ni dhaga'amaa sitti? Warroonni jirtan namoonni 500 fi xiqqoo na caqasi gaaffiin sii qabda. Ati immoo dalagaa sanirraa buutee mana galtee mana taa'u jirtaa mee? Gargaarsi ballama qabannee osoo wanni takka sitti hin dhufee jechuun sirraa hafe jechuudha. يعني بس سان أصلي فاتوخة والله يعني أحسن البيك يعني أروم أتشم أصلي Rakkiin hin qabu gargaarsi ammaati wanni si gargaarame ka ilmootti erguu dandeessu harkaan qabdu jechuun birrii. Wayii harkaa qabdaa? Jolluman naa godhu jira jolluman waa hunda naa godhu jira harkaa qabu manaan ifirraa kafale kiraa manaati kaan Shabakaan qabaa jira. Taaptaap godha warri jala jirtan abaabilee darba. Okay. Gaaffii kiyya likkiitti asii galu. Ati amma ilmoo kee kana ergachuudhaaf haalli si mijatee birrii harkaa ni qabdaayi. Taaptaap godhamee Oromoo namni jirtan. Yaa. Abaabolee darbaa manni kun akka sagalee ittiin godhudha. Khayrii haa dhaga'amaa? hin dhagaa haasaa. Okay, waan si gaafadhu carraa yeroo takka ati amma birrii micaa kan kee itti ergitu haalli si mijatee waan namni si gargaares haa ta'u waan ifiif qabdus haa ta'u birrii ni qabda amma kan micaatti ergitu. Hin qabu wallahi ani hin qabu yaani bas wanti Oromoo na gargaarte uummata dura tura na dura. Akkasi wallahi waan hundaa inshallah rabbi qulqulleessa. أنا ما Rakkoon كنت أقول والله دي هم دائما وجهي مشغولة جرا. kun rakkina hin qabu rakkoo ta'e nama hunda harkee amma dura warganii miidiyaa irratti namoonni hundinuu dhufanii si gargaarachaa turanii akkuma amma dura beekamu rakkinni ture miidiyaa kanarratti namoota hunda bira ga'ee jira garuu wanni beekuu qabdan Oromoo namni as jala jirtan hundinuu gargaarsa isii ballama qabannee bakka itti guurullee ballama qabannee haala saniin ichumaan cal jee namni usee jechuudha. Kanarratti wanni inni jechuuf fadhu ani amma biyya arabaatiin jira biyya arabaa kanatti si gargaaruu hin danda'a. Maaliif gargaarsa sun haala